Akkam jirtu dhaggeeffattoota TV Jireenyaa bakka jirtan hundatti nagaan Waaqayyoo hunda keessanii wajjin haa ta'u. TV Jireenyaa Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afrikaatiif giddugaleessa ba'aatti yookaan Middle Eastitti karaa daandii tamsaasa wangeelaa TV El Shaddai kan isiniif dhiyaatudha. Sagantaan kun torbanitti guyyaa tokko wiixata yookaan dafnoo galgala keessaa sa'a 12 walakkaa irraa hanga sa'a tokkotti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin ta'u attam jirtu dhaggeeffattoota TV Jireenyaa. Har'a dubbii Waaqayyoodha mata duree jabaadhuu kai jedhu jalattiin isinii qabadhee dhiyaadhe har'aaf torbanarraa yoo Waaqayyo nu gargaare mata duree kanaanitu walii wajjin dubbii Waaqayyoo keessaa ilaalla. Namoonni ka'uu hin jaallatani amaluma isaaniitti namni kamiyyuu ka'uu hin jaallatu namni taa'u boqonnaarra jira sababa ta'eef iddoo sana oyifatee itti tolee waan taa'uuf ka'ee adeemu ka'ee waa hojjechuu ka'ee waa geeddaruun nama baay'ee danqa. Waaqayyo garuu bara keessatti namoota waama kai kana hojjedhu jedhe kaayyoo itti nama waamu qabachuudha. Akka nuyi kaanee waa hojjennuuf, akka nuyi kaanee waa geeddarruuf, akka nuyi kaanee waa qajeelchinuuf, akka nuyi kaanee waa ijaarruuf, akka nuyi dhimma baafnuuf nu barbaada Waaqayyo waan ta'eef jabaadhuuti kai nuun jedha Waaqayyo. Har'a gaanii obboleessa koo obboleettii koo Waaqayyo jabaadhuuti kai siin jedha jabaadhuuti kai. Raajii Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 1 irratti yoo ilaaltani ifni kee dhufeera jedha. Ulfinni Waaqayyoos immoo sii ba'eera. Kanaafiyyuu ka'iiti ibsiira. Akka ibsinuufitu nu waamachuudha kutaan suni. Ifni dhufeera, ulfinni Waaqayyoos ba'eera. Amma garuu Waaqayyo maal barbaada? Namoota kaanii ifa dhufe sana ibsan, namoota kaanii ulfina Waaqayyo isa dhufe sana immoo mul'isanitu Waaqayyo barbaada. Har'as Waaqayyo dhimma itti si barbaadu waan qabuufitu kaayyoo itti si barbaadu kaayyoo adda ta'e sagantaa adda ta'e sirratti waan qabuuf jabaadhuutii ka'i jedha. Isa laallagaa wajjiniin dubbii Waaqayyo ergan dubbisee booddee kadhata gabaabaasaa wajjiniin goona. Kutaan amma dubbisu kana hojjetaan wangeelaa Maatiyos barreesseera, Luqaas barreesseera, Maarqos barreesseera. Iddoo sadanittuu barreeffameera. Ani har'a garuu walakkaa Luqaas barreessee fi walakkaa immoo Maarqos barreessanii walii wajjiniin akka ilaalluun barbaada. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 35 kaasee isa jiru nan dubbisa. Akkas jedha. Yesus Yerikootti yemmuu dhiyaate namicha jaamaa tokko karaa dura taa'ee in kadhata ture. Sagalee namoota danuu karicha irraa dhageenyaan maal akka ta'e warra darbuutti jiranii gaafate. Isaan immoo Yesus nama Naazreet sanatu asiin darbaa jira jedhanii itti himani. Kanaaf inni iyyee Yesus ilma Daawit na maari jedhe. Warri fuula dura adeeman immoo calluma jechisiisuudhaaf isa ifatani. Inni garuu ittuma caalchisee iyyee ilma Daawit na maari jedhe. Maarqos 10:49 kaasee immoo akkas jedha. Yesus yemmus dhaabbatee waamaa jedhe. Isaan immoo namicha jaamaa sana waamanii jabaadhuu kai si waamaa jedhaniin. Kanaaf inni wayyaa isaa ofirraa darbatee utaalee ka'e gara Yesus dhufe. Yesus maal akkansiif godhuu barbaaddaa jedhee namichi inni jaamaan immoo deebisee agartuu koo akka anaaf deebiftu yaa barsiisaa jedheen. Yesus immoo karaa kee dhaqi amantiin kee si fayyiseera jedheen. Achumaanis agartuun isaa deebi'ee fi karaattis isa duukaa bu'ee jedha. In kadhanna mataa keenya gadi qabanne. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu qulqulluu Israa'el si galateeffannaa. Jireenya hunduma keenyaa eddee galgala kanaan waan nu geesseef galgala kana immoo fuula kee yaa Waaqayyo duratti dhiyaannee miilla kee jala teenye dubbii kee akka dhageenyuuf ayyaana waan nu kenniteef maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Ani garbichi kee dubbii kee qajeelchee dubbachuudhaaf yaa Waaqayyo afaan koo yeroon saaqqadhu inni barsiisuudhaaf baraka koo haaraa kana keessa ergame hafuurri qulqulluun dhowwaa tokko malee akka dhimma natti ba'u yaa Waaqayyo sabi kee iddoo garaagaraa ta'anii dhaggeeffatanis gurri qalbii isaanii baname akka isaan dhaga'anii itti jiraataniif ayyaanni hafuura qulqulluu hunduma isaaniif akka kennamu
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u yeroo nuyi qabaannu fuula kee duratti nuuf eebbisi dubbii keetti immoo akka jiraannuuf nu gargaari maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin ameen. Akkuma isiniin jedhee kutaanii amma dubbise kana Maatiyos barreesseera, Maarqos barreesseera, akkasumas immoo Luqaas barreesseera. Yeroo jalqabanii seenaadhuma kana Maatiyosii fi Maarqos yeroo barreessanii Yerikoo dhaaba'ee utuu adeemuutu jedha. Yesuus Yerikoo keessaa ba'ee akka inni waan deemaa jirutti barreessani. Luqaas garuu akka wanta inni Yerikoo lixuudhaaf jedheetti akka wanta inni Yerikootti dhiyaatee jirutti barreesse. Namni lama Yerikoo dhaaba'ee yeroo adeemuudhaaf jedhani. Namni tokko immoo Yerikootti yeroo dhiyaate Yerikootti lixuudhaaf utuu adeemuutu jedheetu dubbate. Dubbiin kuni dubbii wal dhaa jiru miti yookaan immoo garagara ta'e miti. Bara Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti tajaajilaa ture sana keessa Yerikoo lamatu ture. Waa'ee Yerikoo xinnoo isinitti himuu barbaada. Hundumti keessan akka beektan yookaan baay'een keessan akka beektan Yerikoon kan isheen ijaaramte Yerikoo seen jalqabaa kan isheen ijaaramuu jalqabde ijoolleen Israa'el galaana diimaa yeroo ceenitu warri biyya Yerikoo keessa jiraatan yookaan immoo warri biyya Kana'aan guutummaa keessa jiraatan garaan isaanii raafame sabi guddaan sabi jabaan galaanni duran dhaabanne mootonni duran dhaabanne sabi sodaachisaan tokko nutti dhufaa jira jedhaniitu Yerikoo masaraa jabaadhaan naannessaniitu ijaaranii dhufanii akka isaan itti galuu hin dandeenyetti eenyuyyuu meeshaa jabaadhaan yoo rukute meeshaa bara sanaatiin yoo rukute jigsuu akkaataa hin dandeenyetti ogeessonni biyya sanaa irratti mari'atanii irratti wal ga'aniitu cimsanii magaalaa Yerikoodhaa yookaan immoo masaraa Yerikoodhaa naannessanii ijaaranii. Israa'eloonni waggaa 40 deemanii dhaqanii fuullee Yerikoo sana yeroo ga'an iddoo Gilgalaa jedhamu yeroo ga'anii namni tokko iyyuu magaalaa Yerikootti lixuu hin danda'u namni tokkos keessaa ba'uu hin danda'u cufamtee jirti Yerikoon. Yeroo sana Waaqayyo akkamittiin dhufanii Yerikoo diiguu yookaan jigsanii darbuu akka danda'anii tooftaasaa Iyyaasuutti hime Waaqayyo guyyaa 6 fi guyyaatti si'a tokko Yerikootti naanna'a. Gaafa guyyaa 7ffaa immoo si'a 7 itti naanna'ati luboonni warri gabatee kakuu baatanii malakata isaanii haa afuufani. Yeroo sana sabichi guutummaan immoo haa iyyu Yerikoon hin jiddi jedheetu Waaqayyotti hime. Israa'eloonni gaanii Iyyaasurraa dubbii kana yeroo dhaga'anii amantiidhaanitu guyyaatti si'a tokko Yerikootti naanna'aa turani. Gaafa guyyaa 7ffaa si'a 7tti naanna'ani. Hinjigatti naanna'uu keenyaan yoo nuyi sagalee Waaqayyoo kaan dhageenye yoo nuyi waan Waaqayyo jedheef abboomamne dhugaadha jennee yoo nuyi fudhanne yoo nuyi amanne Yerikoo isheen hin jirdu jedhamee beektonni biyyicha keessa jiraatan irratti wal ga'anii ijaaran kuni hin jirdi jedhanii amananiitu itti naanna'ani. Gaafa guyyaa 7ffaa si'a 7tti naanna'anii luboonni fiingee isaanii ol kaasanii gaafa isaan afuufanii Israa'el immoo iyya guddaa isaa gaafa iyyu Yerikoon hin jirde. Kana booddee Israa'eloonni biyyicha keessa adeemanii waan biyyicha keessa jiru hundumaa balleessanii warqeedhaaf meetii duwwaatu fuudhanii mana qulqullummaa keessa galchanii. Yeroo sana gaan Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 26 yoo laaltanii Iyyaasuun akka jedhe namni tokko iyyuu deebi'ee Yerikoo hin ijaarin jedhe. Namni garuu Yerikoo masaraa Yerikoo ijaaruudhaaf hundeessaa yoo kaa'e jedhe hangafi ilma isaatii aduu jedhe. Yoo gaafa hundeessaa kaa'u hangafi ilma isaatii aduu jedhe. Gaafa inni ijaaree xumuree kellaa isaa immoo jalqabu jedhe quxusuun ilma isaatii yookaan ilmi isaa inni itti aanu aduu jedheetu abaare. Lammataa Yerikoon deebitee akka isheen hin ijaaramnetu Iyyaasuun abaare. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 34 irratti yoo laaltani garuu bara Ahaab mootichaa keessa I'eel namni jedhamu tokko Yerikoo ijaaruudhaaf ka'e. Isa Iyyaasuun dhowwe isa Iyyaasuun abaareera darbeetu ijaaruudhaaf ka'e. Yeroo inni masaraa isaa yookaan hundee isaa gaafa inni kaa'u hangafi ilma isaatii hin du'e akka Iyyaasuun abaaretti. Hangafi ilma isaatii yeroo du'u Waaqayyo dheekkameera abaarsa sanatu natti dhufaayeera mana koorra abaarsatu gaa jira jedhee irraan dhaabbanne ammayyuu deebi'eetu waan jallinaa itti fufee ijaaruudhaaf ka'e. Ilaalaa mata jabina namaa firoo tokko ilaalaa diduu namaa hangafi ilma isaa du'e itti
itti aanee quxisuun ilma isaa akka du'u beeka ture. Garuu i'eel namni jedhamu kuni ittuma fufeetu waan Waaqayyo hin ijaarinaa jedhe, waan saba Waaqayyoodhaa boossise, waan saba Waaqayyoodhaa rakkise, waan saba Waaqayyoodhaa gidirse, waan saba Waaqayyoodhaa akka isaan itti lixanii kakuun dhaalleef dura dhaabate sana Yeriikoo ijaaruudhaafitu ka'e. I'eel namni jedhamu sun boleessa koo boleettii koo yeroo Waaqayyo dhiisiin jedhu dhaga'itii dhiisi. Hinuma itti fufee ijaaree yeroo inni kellaa isaa dhaqee ammasitti kaa'u ilmi isaa inni quxisuutti dabalameetu du'e. Egaa Yeriikoon kun deebiteetu ijaaramte isiniin jechuu barbaadeeniyaan. Yeriikoon ijaaramtee iddoo Iyyaasuun diigerraa xiqqoo achi buteetu I'eel kun ijaaree, Heroodis inni guddichi immoo yeroo ka'u inni immoo xiqqoo achirraa buteetu gara kibbaattitu deebi'eetu Yeriikoo ishee haaraa ijaare. Egaa bara Yesuus dhufe keessa Heroodis guddichaan kan ijaaramte Yeriikoo ishee haaraadhaa fi I'eeliin immoo kan ijaaramte Yeriikoo ishee moofaatu ture. Egaan Yesuus Yeriikoo ishee moofaa keessaa ba'eetu gara Yeriikoo ishee haaraatti adeemaa jira ture. Gaafa kana kutaa nama dubbiserra. Kanaaf Maatiyoosii fi Maarqosi isanni Yeriikoo ishee moofaa keessaa ba'aa jirutu barreessani. Luqaas immoo isanni Yeriikoo ishee haaraatti lixuudhaaf itti dhiyaatee jirutu barreesse. Egaan tuuti soonaan baay'een eessa jirudha? Yesuus duukaa deemaatu jira. Yesuus tuuta soonaan baay'ee fudhateetu Yeriikoo ishee moofaadha gara Yeriikoo ishee haaraatti deemaa jira. Haleluuyaa! Waaqayyo gara waan haaraatti si fuudhee adeemaa jira. Yesuus ilmi Waaqayyoodha gara waan haaraatti, gara jireenya haaraatti, gara ulfina haaraatti, gara eebba haaraatti, gara dibata haaraatti, gara shaakala haaraatti si fuudhee adeemaa jira. Anaan na fuudhee adeemaa jira. Waan haaraatu fuula keenya dura jira. Gara Yeriikoo haaraa sanarra deemuudhaaf yeroo ka'u gaani namichi Barximiyoos jedhamu iji isaa lamaanuu jaamaa kan ta'e Yeriikoo ishee haaraa naannoo sana taa'eetu kadhata ture. Karaan baay'een jira ture Yeriikoo moofaadhaa kaasee kan Yeriikoo haaraatti galchu. Inni garuu Barximiyoos irraa dhimma waan qabuufi karaa baay'ee dhiiseetu karaa Barximiyoos irra taa'ee jiru dhaqe. Har'a Waaqayyo karaa keerra dhufa obboleessa koo obboleettii koo. Yoo wanta nameen jedha karaa keerra dhufa Waaqayyo iddoo ati jirtutti si hiikuudhaaf, si furuudhaaf, ol si qabuudhaaf, seenaa kee jijjiiruudhaaf, awwaara kee sirraa hurgufuudhaaf iddoo ati jirtutti karaa irra teessee jirturra dhufa. Haleluuyaa! Kanaaf gooftaan Yesuus karaan baay'eenatu jiru. Guyyicha guyyaa yaadatamuu Barximiyoos waan ta'eef, guyyaa hiikamu Barximiyoos waan ta'eef, guyyaatti iji isaa banamu waan ta'eef, guyyaa ifitti isaa deebi'u waan ta'eefitu karaa isaarraa adeemuu jalqabe. Yeroodhuma Yesuus karaa Barximiyoos irra taa'ee jirurra adeemuu jalqabutu Barximiyoos keessaa immoo waa tokko jalqabe. Haleluuyaa! Keessa isaatii waa dammaqe, keessa isaatii waa ka'e. Namoota baay'eetu isinitti akkuma isiniin jedhe namoota baay'eetu Yesuus dura adeemaa jira, booddees adeemaa jiru, bitaa isaatiinis mirga isaatiinis gidduutti inni namoota danuudhaan dhiphateetu adeemaa jira. Yeroo kanatu Barximiyoos gaaffii gaafate. Maaltu ta'e har'a karaa kanarratti jedheen? Maaltu ta'e? Waan isin dinqu tarii cidhi ta'ee sirbaa namni karaa sana darbeera ta'a. Tarii namni du'ee namoonni immoo boo'aa karaa sana darbaniiru ta'a. Inni yeroo hundumaa karicharra waan ta'uuf. Tarii mootonni immoo sagalee loltootaatii fi gurguddoota garaagaraatiin ajjabamanii karaa sana darbaniiru ta'a. Waan garaagaraa dhaga'ee beeka. Inni har'aa garuu addatti ta'e. Sagalee moo'ichaas miti, sagalee sirbaas miti, sagalee moo'ichaas miti. Inni har'aa addaadha. Maaltu ta'e jedheetu namoota gaafate. Maaltu ta'e? Maaltu ta'aa jira karaa kanarratti? Nama waan takka argee hin beeknetu natti dhufaa jira. Maaltu ta'aa jira jedheetu gaafate. Yeroo kanatu akka jedhani Yesuus namicha Naazreet sanatu asirra darbaa jira jedhaniin. Yesuus namicha Naazreet lallaba xinnoo tokko itti lallabani. Lallaba xinnoo tokko. Dubbii xinnoo tokko itti himani. Maal jedhani? Yesuus namicha Naazreet. Namicha Naazreet jedhanii yeroo waamani namicha Naazreet jedhee waamamuusaa tuffatamuusaati. Naazreet tuffatamtuudha waan ta'eef. Naazreet keessa raajiin ka'ee hin beekamu jedhanii waan yaadaniif. Naazreet keessa namni seenaa qabu hin ka'u jedhanii waan yaadaniif namichi kun namicha Naazreet sana jedhaniitu himani. Namicha Naazreet sanatu asiin darbaa jiraadhaniin. Inni immoo yeroo sana chiikeetu yaa Yesuus ilma Daawit jedhe. Inni nama Naazreet hin jenne. Haleluuyaa! Nama Naazreet hin jenne.
namni Yesuusin kun ilma Daawiti kun Masiihicha kun isa eegamaa tureedha isatu dhufe namni jedhee Kiristoosin hin simanne waan isin dinqu. Namichi jaamaan kun iji isaa jaamaa yoo ta'e iyyuu keessi isaa garuu banamaadha. Iji isaa inni hafuuraa banamaadha. Inni suni ilma Daawit akka ta'e inni karicharra deemaa jiru. Ilma Daawit isa abdachiifame isa Waaqayyo kanaan dura raajotaan dubbataa ture. Raajonni jedhanii akka ta'etu dhugaa ba'e. Kanaaf yaa ilma Daawit jedhe namaari na biran darbini jedheetu iyyuu jalqabe. Keessi isaa eegaa ture abdii kana. Keessi isaa eegaa ture gaafa inni dhufu lafaan ka'a gaafa inni dhufu seenaan kun jijjiirama gaafa inni dhufu namatti hin dabalama gaafa inni dhufu kaayyoon itti barbaadame sana hojjedha jedheetu isa abdachiifame sana eegaa ture. Har'a namoota meeqatu isa eegaa laata? Namoota meeqatu gara isaa ilaalaa laata? Namoota meeqatu sagalee isaa adda baasee kuni isa jedhaa laata? Namoota meeqatu isa namoonni jedhan irra darbee isa Waaqayyo jedhan nagaa laata? Wanti itti himame namicha Naazreetu asiin darbaa jiraadhaniin. Inni garuu sasin beektan duwwaa miti dhoksaa qabaa kun ilma Daawit jedhe. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Eenyu naan jedhu jedhe gaaf tokko Yesuus. Eenyu naan jedhu namoonni ennaanii warri kaanii Eliyaasiin jedhu warri kaanii Ermiyaasiin jedhu warri kaanii Yohaannis Cuuphaatu iyyuu du'aa ka'e jedhu warri kaanii immoo raajota keessaa tokko ta'uu danda'a siin jedhu jennaan isin immoo eenyu jettu jedhe. Yeroo sana Phexros achi ka'eetu ati jedhe Masiihicha isa dibamaadhaati jedhe isa abdachiifame sanaati jedhe ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataati jedhe. Kan fooniif dhiiga miti kan sitti meedhe. Abbaa kootu sitti beekana isa duwwaatu beeka jechuu isaati. Isarraa dhageessee kana jechuu isaati. Kana namni beeku abbaa koo malee namni kan biraan hin jiru. Yaa Simoon yaa Phexros isa kana kan sitti mee hafuura isa olii dhufe sana abbaa kootu sitti beekana jedheen. Akkuma abbaarraa dhaga'ee Phexros dubbatetu namni Waaqayyoo kuni inni karaa bira taa'ee kadhatu kuni inni ija namaan guunne kuni inni yeroo hundumaa achi taa'ee awwaala dhugu kuni inni tuffatamaan kuni dubbiin isa keessa jiru garuu dubbii ulfinaa ture. Dubbiin ija keessa jiru dubbii guddaa ture. Dubbiin isa keessa ture dubbii isa olii dhufe ture. Beektonni beekumsa isaaniitiin jajjaboonni jabina isaaniitiin waan bira ga'uu hin dandeenyetu namicha jaamaa karaa bira taa'ee kadhatu kana keessa ture. Haleluuyaa! Mul'ata guddaa isa eenyu keessa hin turre? Warra mana qulqullummaati dubbicha barsiisan keessa isa hin turre. Isa isaan jalaa dhokate. Warra ganamaa galgalaa macaafa raajotaa dubbisaniif isa hin galletu namicha karaa bira taa'ee kadhatu Barximiyoos jedhamu sana keessa ture. Har'asi warra gola keessa jiranii warra dukkana keessa jiranii warra iddoo dhokataa jiranii warra ija namaan guunne keessatti tarii Waaqayyo waan dinqisiisaa hojjetaa jira. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni Waaqayyoodha. Eenyutu isa dhowwuu danda'a? Kanaaf yaa Yesuus ilma Daawit namaari jedhe. Yeroo kanatu warri dura adeeman jedhe. Warri dura adeeman maal jedhaniini? Calluma jedhi ati jedhaniin. Calluma jedhi. Cal jedhi ati siin immoo eenyu si dhagaa? Cal jedhi ati siin immoo eenyu si dhaggeeffata? Cal jedhi ati immoo eenyuun taanaani? Cal jedhi ati. Akkuma kaleessaa waan bultoodhaaf waa kadhatutti fakkaate kadhannaan Barximiyoos har'a geeddarameera. Kadhannaan isaarra waa'ee bultoo isaati miti. Kadhannaan har'a waa'ee waan nyaatanii waa'ee waan dhuganii miti. Kadhannaan isaa har'a geeddarameera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kadhannaan isaarra geeddarameera. Dur maaloo waan inni ittiin nyaadhu waan inni ittiin dhugu jedha. Dur maaloo jireenya koo jedha. Maaloo warra gartuu qabdan na biran darbinaa ture kadhannaan isaa. Har'a garuu kadhannaa isaa keessa Waaqayyo gidduu galee kadhannaan isaa jijjiirameera. Dur namoota irra ture amma garuu isa Waaqaaf lafa uume Waaqayyootitu deebi'e kadhannaan isaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Calluma jedhi jedhanii. Calluma jedhi. Yeroo isaan akka jedhe itti caalchiseera sagaleen Waaqa ilaamee sitti nima. Yeroo calluma jedhi siin jeeni itti caalchisuun qooda keeti. Ittuma caalchiseera sagalee isaa ol kaasee yaa Yesuus ilma Daawit guyyichi guyyaa isaati gaa. Guyyaa darbamu miti guyyichi guyyaa kana dabarsee ennaan carraa biraa akkan arganne beeka. Naa jedhee lafamma kana kutee gara koo dhufaa jira. Of biran dabarsu jedhee muratee ka'eera. Dhimma kootu karaa kanarra safide anaaf jedhee asiin dhufe waa'ee narraa waa'ee kooti guyyaa narraa guyyaa kooti guyyicha of biran dabarsu jedhee murateera.
isaan asiin darbaa jiraadhan itti manim inni garuu asiin darbaa jira miti anaaf jedhee dhufe jechaaira asiin darbaa jiraadhan itti mani asiin darbaa jiraadhan itti lallabani asiin darbaa jira ittiin jee asiin darba karaa kanarra darba sibira darbaa jiraadhan itti lallaban isaanii hiikoo nabiraan darbuu inni jedhe mee nabiraan darbuu jedhaa maaloo nabiraan darbuu har'an inni nabiraan darbuu jedhe inni akka namaa ta'e nabiraan darbuu jedhe akka geggeessitootaa ta'e nabiraan darbuu jedhe namni baay'een nabira darbeera firri nabira darbeera mootonni nabira darbaniiru luboonni hojjetoonni waaqayyoo nabira darbaniiru inni kuni garuu nabiraan darbuu jedhe Yesuus sibiraan darbuu har'a sagalee misiraachuwaan sii qabu Yesuus ilmi waaqayyoo waaqa jiraataa mootiin moototaaf gooftaan gooftotaaf sibiraan darbuu har'a haleluuyaa sibiraan darbuu har'a sibiraan darbu har'a iddootti jirtutti sibira dhufa haalota jirtu keessatti sibira dhufa sibiraan darbu har'a sibiraan darbu yeroo sanatu hin dhaabbateef jedha Yesuus eeyutu Yesuustu gooftaa waaqaatiif lafaatu dhaabbateef jedha namicha miskiina karaa bira taa'ee kadhatu nami sagalee isaa dhaga'u jibbee callumatti hin jeenifitu inni waaqaaf lafa uume gooftaan gooftotaa kun dhaabbateef jedha attam nama dinqaa waaqayyo sii dhaabbatee jira har'a waa'ee keetiif ilmi waaqayyoo dhaabatee jira Isxifaanos dhagaadhaan rukutamee utuu du'aa jiruutu dhiigi isaa dhangala'aa utuu jiruutu dhagaan akka bokkaatuutti roobuutu mirga waaqayyooti bantiin waaqaa kun banamee ilmi waaqayyoo dhaabatee fi utuu jiru arge yeroo kaan dhiphinni isaa madaan isaa rakkinni isaa dhaalli inni keessaru du'uudhaaf kufuunsaa ittiin dhaga'amne sababiin isaa eenyu akka dhaabateef arge yoo warri lafarraa dhagaatti guuran iyyuu inni hundumaa gararraa jiru akka dhaabateef arge anarra sitti muunni dhufe misiraachooni Yesuus sii dhaabatee jira inni sii dhaabannaan gaadhan inni sii dhaabannaan gaadhan biyyi lafaa guutummaan yoo sirratti kaanu tokkichi Yesuus sii dhaabannaan inni gaadha haleluuyaa dhaabateetu waamame yeroo kana warri sila calluma jedhettiin jiran hundumtu jabaadhuutii keeyyaniin haleluuyaa ilaala gaafa ni dhaabatu inni bitaadhaaf mirgaaf hundumaaf dudduuba bubbisu hundumtu wal faana dhaabbate inni cal jedhi gab jedhi afaan qabadhu ittiin jedhu hundumtu lolli namaa oduuniif lolli garagaraa wal faana dhaabbate sababiinsaa isatu dhaabbateef ka inni siifa dhaabbatu hammanni sii dhaabbatu duwwaatti sirraa garmaamsu hammanni sii dhaabbatu duwwaatti sitti bookkisu hammanni sii dhaabbatu duwwaatti sitti wacu gaafa sana hundumtuun dhaabbata haleluuyaa hin dhaabbate warri silatti wacan warri calluma jeeni amma dhaqaniitu tokko bitaadhaan tokko mirgaan goree jabaadhuu ka'i jennaaniitu isaaniin dhiiseetu Barximiyoos anaannatti tola gaasatu isaaniin dhiiseetu utaalee ka'e jedha kana booddee gargaarsi keessan nan barbaachisu kaleessa dheengadde ture kan isin na gargaaruun isinirra ture har'a garuu waaqni waaqaan dhaabateera haleluuyaa haleluuyaa utaalee kee attamitti jaamaan utaala jisaa hin banamne isa dhaabbateef beeka jaamaan hammam yoo barate jaamaan hammam yoo qaroomee uleedhaan itti adeema suute jedhe kana caalaa hin utaalu jaamaan boollatu na dura jira inni jedhamu sodaan hin hafe amma Barximiyoos irraa gufuutu na dura jira cabuu nan danda'a inni jedha hin hafe maaliif eenyu akka isaa dhaabbate arge eenyu akka sii dhaabbate beektee taayilaataati lammaffaa gaabii isaa ofirraa gate gaabii ittiin beekamu jaamummaan isaa kan ittiin beekamu ilaa namichi kun jaamaadha jedhee kan namni fagootti ittiin argu uffata qaba ture har'a uffaticha ofirraa baase jaamaa mitiin kana booddee haleluuyaa jaamaa miti namni amantii akkasiigaa amantiin Yerikoon iddootti amantii shaakalaniidha Israa'eloonni achitti amantii shaakalanii kanaaf innis amantiidhaan itti utaale amantiidhaan gaabii isaa ofirraa fuudhe amantiidhaan gaabittii malee homaan qabu amantiidhaan ofirraa darbatee ka'e dhaqeetu Yesuus dura dhaabate maal akkan siif godhuu barbaaddaannaan agartuu koo akka naa deebiftuun barbaada jedheen agartuu koo argi kaa ittiin jedhe gooftichi maqaan isaa eebbifamu argi kaa hiikami kaa jedheen kana booddee hin fayye amantiin kee si fayyiseera jedheen karaa kee dhaqi jedheen nagaadhaan deemi kana booddee nagaadhaan jiraadhu jedheen nagaa isa hundumaarra caalu kenneef jireenya isaa kana booddee nagaa ta'e inni immoo isa nagaa kenneef Yesuus kana Kiristoos kana duukaa bu'uudhaafito murtee godhate iji isaa yeroo banamu gaa utuu dhaqee of ilaalli dura dhaabatee fuula isaan argin utuu fuula firootaan argin utuu fuula haadhaa fuula abbaan argin duraan dursa fuula Yesuus arge attam namatti tolaa fuula Yesuusin arguun firoota koo har'a kanaan isin jajjabeessa jabaadhuuti ka'i isin jira waaqayyo dhukkuba keessa yoo jiraatte jaamummaa keessa yoo jiraatte cubbuu keessa yoo jiraatte haala garagaraa keessa yoo jiraatte ka'i keessa jira waaqayyo jabaadhuuti ka'i
jabaadhuu kai dhimman itti si barbaaduuf hojiin itti si barbaaduuf ijaarsan itti si barbaaduuf kai jabaadhuutii jedha Waaqayyo maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u hundumti keenya hafuura kana keessa teenyeetu Waaqayyoon kadhadhaa Waaqayyoon haala keessa jirtan keessaa kaatanii dhimma baasuudhaaf Waaqayyoo fi jabaadhaati kadhadhaa gaabii gatuun isin irra jiru yookaan immoo waan isin ukkaamsee jiru har'a amantiidhaan ofirraa gataa utaalaati kana booddee dhimma baasa hojiidhaaf Waaqayyo na barbaade jechaa Waaqayyo isin gargaara namoonni Iyesuus isa nama hiiku Iyesuus isa nama gara namaa dhufee seenaa namaa jijjiiru kana hin beekne yoo jiraattan immoo har'a kadhata gabaabaa akkasin na wajjin kadhattaniif afeerraan isiniif godha afeerraan isinii godha kanaaf na duukaa bu'aatii kadhataan kadhadhu kana na wajjin kadhadhaa ergasii booddee gara waldaa kiristiyaanaa dhaqaatii waldaa kiristiyaanaatti of kennaa nuuf immoo iskiriinii keessan irratti kan argitaniin yoo iimeelii nu gootan yookaan yoo nu barreessitanii nus kadhataan isinii wajjin dhaabanna kadhata kana wajjin kadhanna na duukaa bu'aa yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u dubbii nu ergiteef bara baraan ulfaadhu amma immoo yaa Waaqayyoo ani gara kee dhufeera sagalee kee dhagee na simadhu cubbuu koo hundumaarraa na qulqulleessi maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti barreessi seexanaaf biyya lafaa ganeera mucaa kee na godhadhu maqaa gooftaa Yesuusiin Amen. Waaqayyo hunduma keessa na eebbisu torban kana guutummaa nagaatti jiraadha torban har'aa ammas dubbii makanaan deebinee wal agarra nagaa Waaqayyootti.